Haadha koo kunoo mucaan kee ittiin jedhe. Wangeela Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 26. Kennaan fudhatamne adaaba haaraa bara kan jijjiiramne dubbee Maariyaame yaada jaalalaa naaf laatamtee jirta waadaa fannoo jalaa naaduu gaadhaati kennaan fudhatamne adaaba haaraa bara kan jijjiiramne dubbee Maariyaame yaada jaalalaa naaf laatamtee jirta waadaa fannoo jalaa. Gooftaa Yesuusi laphee koo guutuudhaan siin galateeffadha shakkii tokko hin qabu ansi mararfadha naaduu gaadhaati kennaan fudhatamne adaaba haaraa bara kan jijjiiramne dubbee Maariyaame yaada jaalalaa naaf laatamtee jirta waadaa fannoo jalaa. Eenyuun si qixxeessa addunyaa kanarraas maaliin si fakkeessa uumamni kee addaa ulfinni kees guddaa Kiristoos nuuf deesse gooftaa keessa hundaa naaduu gaadhaati kennaan fudhatamne adaaba haaraa bara kan jijjiiramne dubbee Maariyaame yaada jaalalaa naaf laatamtee jirta waadaa fannoo jalaa. Gooftaan filatamte ani naan gammade eegaan taa'ee kan kee mi'a kee kan argee baay'ee si jaallata Maariyaam jechuun kunoo si faarfata naaduu gaadhaati kennaan fudhatamne adaaba haaraa bara kan jijjiiramne dubbee Maariyaame yaada jaalalaa naaf laatamtee jirta waadaa fannoo jalaa. Si waamadde
kennaan fudhatamne aadaa bara bara kan hin jijjiiramne dubbii Maariyaami yaada jaalalaa naaf laatamtee jirta waadaa fannoo jalaa kennaa dhugaadhaati kennaan fudhatamne aadaa bara bara kan hin jijjiiramne dubbii Maariyaami yaada jaalalaa naaf laatamtee jirta waadaa fannoo jalaa.